Nota tena duranu tibeina wawalla len sumbe ka jalibne tenan kiruitenan kiriran turunjira jesu kalu tira irige kare kufne batta oromo hey kate samsadu tira kawala mudra tira jatuma banjoko rumah Turgo tuman Elu Ini nujab se gane toftan nujab samani nutuwal jab se mal Kana aku cabsun hindan dama Umman oromo Dino fi cabsun hindan dama nutuwal jab se Amma kunis karatu ko irrat debi'e Karaan amma irra debi'kun karaa qajeela waan ta'eef Akka amma inni waan uf duraa itti mari'annaa akka rakkoo gaafa kaadha itti qophoonne nutti dhufne yoo san irratti fuuldura keenya xiyyeeffachuu malee ka ammaa kana uummanni ofirraa kuffisee jira. Jaalate jibbeellee waan kun waan shakkii hin qabne mootummoota argitan kan irratti kaagana geelle kuffise. Isa uf duraaf waan nutti dhufu irratti mari'anna ka jedhan wanti amma nuti isiniif qabnu. Akka gaafa kaanii itti hin qophoonne ittoo dhiyaanne nuti jedhu. Amma yeroo baay'ee kan qabu lafa jala isin gurne warri dhaabas warri girgiddas warri fidensas warri rifeensas amma wal geettanii irra mari'attanii tokkummaan waa'ee Oromoo akka isin karaa irra deemtu yoo godhin boru achi tokko kan harkisaa tokko luka harkisaa tokko miila harkisaa dhuftan sababni dhiiga uummata Oromoo lafarratti balleessa. Uummanni Oromoo qotee bulan har'a irratti dhufu. Isinirra akka hin bune kan Doko kana rati osoo ta'u lammaffo yeroo sabni keenya kana dhumatu kana ullaan gulgulee dhooyee ilkeetu keessa jira ullaan gulgulee dhooyee ilkeetu keessa jira ilkaanii nutti kolfaa ilkeenu ciniinnataa meeqatu duuba keenyaa numa wajjin beddira ka wajjin nyaannee dhufnee walii galee nuufira yeroo nuti iyyannu ka iyyannu bayni warri har'a nu waamu Gaafa san hindu emoo hinjira Usoon wajji godheen facaasin jarri maaliif masaa kennaamu amma gaafiin kaka'aa jirtu sila daboo dhufammoo saamu. Asirratti kunneen gaafii. Oromoo wanni dhumaa jiranii Oromummaaf Oromiyaa. Dhiiga ilmaan Oromoo kagajii kenneen jaarri ijaaruuf yaa'anii Itoophiyaa. Kun uummanni Oromoo Oromummaa ofiitiif Oromiyaa akka biyyaatitti uummanni Oromoo akka sabaatitti kanaaf ta'e namni tokko bira dhaabbanne sabni nu keessa jiraatu uummata Oromoo wajjin jiraachuun mirga isaati. Wanni inni irratti jiru Oromummaa Oromiyaa. Wanti sun osoo kanarraa abdii qabaatanii hadda Tigray meeqatu achi keessa jira? Amaaraa meeqa jira? Hedduutu jira. Nu wajjin namni ka'ee hin jiru. Garuu uummata achi keessa balleessinaa miti. Gaafiin mirga abbaa biyyummaa Oromoo Oromiyaaf Oromummaan lafarratti gad dhaabbatte isii irratti nuuf ergattanii akka jedhan nu hojjettan. Uummata nu wajjin keessa jiraatanis mirga isaanii akkuma mirgi keenya eegamutti waliin nu ibsiftanii. Karaa kanarratti dubbiin guddoon harkaan qabdu warra amma kufee miti kun warra kufee lafa jiru warra dhufutu warra ufdura dhufutti jara nu dhufanii masaayitanii nutti fiddanii dharakkoo jarri nutti dhufan jarri fagoo jiran akka masaayitanii nutti hin finne warri nu keessa jiraatu nu wajjin jiraata akka nuti jiraannu jiraata biyyuma nuti keessa jiraata garuu nuti itti dhiine sabni keenya itti dhume qotee bulaan barataan keenya irratti hadda Umatee gaafiin keenya akka gaafii kana dura illee uummanni keenya akkanuma dadhabaa ture qabsoon keenya deemtee haayijaaktaa fi yeroo hundumaa akka hin taane yeroo qabna ammas lafa jala isin hin dhaamanne tana isin jedha haalli ammaa jirtu kun akka gaafiitti akka yaadachiisaati kun waan mataa namaa keessa deemu waan argamaa jiru uummanni Oromummaa yoo lafa kaa'e waan Oromiyaa jettu dhiisaa Itoophiyaa jaa jira kanaaf ammarraa itti yaaddanii kun gaafii Oromooti ka sochii godhaa jiru Oromoodha uummata Oromootiif dhaabannaan dhimma Oromoo irratti nu socho'aa jedha galatooma.